jiruu fi jireenya ofii mo'achuu fi wallaansoo hiyyummaa injifachuun rakkoo diinagdee wal qabatee dhufu malu dandamachuuf qonnaan bultoonni hojii qonnaa irratti bobba'uun milkaa'aa jiraachuun ifa gala. Qonna keessaa isaa ala gabaa fi fedhii gabaa hubannoo keessa galchuun damee qonnaa keessaa gabbisa dibootaa irratti hirmaachuun kanneen milkaa'aa jiranis baay'eedha. Qonnaan bulaa Amiin Alii Muhammad jedhama. Jiraataa godina Harargee Bahaa Naaffa Saraddaa Diinaqaa Gandaa Liluucooti. Hojiin qonnaa hojii idilee isaatii fi jiruuf jireenya maatii isaa ittiin taligachaa jiru. Yeroo ammaan tana teeknooloojii fi tooftawwan milkaa'ina garaagaraa hojjetaa misoomaa yeroo gara yerootti bifa leenjiitiin isaa leenjisaa ture irraa ka'uun gabbisa dibootaa irratti hirmaachuu yeroo ammaan tana dibicha birrii 200,000tti gatii godhamee gurgurtaaf qophii irra jiru horachuu danda'eera. Gabbisa dibichaa kana irraas birrii 150tti tilmaamamu galii ni argata jedhamee tilmaamama. Qonnaan bulaa adda duree Amiin Alii diboota gabbisa galchuun dura filannoon sanyii dibichaa bu'uura milkaa'ina gabbisaa ta'uu hubachuun loon sanyii naannoo fooyyaa kan Booranaa birrii 37 bituun akka jalqabe dubbata. Akka itti gabbisa loonii kana akka itti barannee fultii 15 achirraa baanee magaalaa dhaynee loon Booranaa halafee bal'atu achi dhaynee ichi dhaqee qarshii 37 bitee galchee dibicha gabaa irraa akka biteen gabbisa galchuun dura fayyummaa isaa mirkanaa'uu qaba waan ta'eef ogeessa fayyaa beeladaa araddaa bira geessuun wallaansaa fi talaallii maxxantuu qaama keessaa fi alaaf qoricha akka kennamuuf taasisaa tureera. Fayyaa ogeessa fidee laalchisee talaallii godhee fi ogeessa karaa fayyaatiin wanni godhuu jiruuf talaalliilee adda addaa maxxantuu qaama keessaa maxxantuu qaama alaa maxxantuu qaama keessaa 7-2-tti maxxantuu qaama alaatti 7-2-tti dhufeetiin jilaasaatti akkasitti fayyaa isaatis gizillee yeroo inni fayyaa hin qabne ta'ee yookaan nyaata didditi hootu na ilaalinaan jaa akkasitti hin dhufee ilaalee fi akkasitti ogeessa akka ija ogeessaatti ilaalee dawaallee kannaafii ture. Dibicha kana gabbisa galchuun dura ji'a 3 irraa madabaa fi caayaa tolchee fi haftee oomishaa fi nyaata dabalataa walitti gochuun deeggarsa hojjetaa misoomaatiin kennamaa fi dibicha nyaachisaa akka turee fi yeroo qonnaan bulaa Amiin Alii bira hin jirretti immoo maatiin isaa akkaataa ta'ee nyaata kennaafi turuun deeggarsa maatii isaa waliin milkaa'ina kana ga'uu dubbataniiru. Biteetiin madabee uuduu sanirra galchee caa irra jaaree jala tolchee achitti guyyaa hunda kunuunsaa oolee achirraa oofee mana galchee tamanaa sanis akkasitti eegee oofee jala kunuunsee jiraachisee jechuudha. Akkatti to'annaa turre ficaa ganama ficaa qadiyyee 2 galgala ammaas ficaa qadiyyee 2 ammaas ganama kaan takka waliidhaan hulbata qadiyyee takkaa fi shukora milisha tokkotti neennee kanneenee fi iddoo olchinee ammaas guyyaa kaan ammaas ficaa san jiibnee ganama dura keenya oguu dura keenya booda uuduu dhaynee baala adda addaa haramaa waa hundeen corree boqqolloo eenyaa jirtutti dura keenya ammaas galgala ogwalli ammaas 2 jiibnee fi achii booda achirraa ulii galgala gugalli dachiin kan jallindoo jalatti biyyee irraa itti naynee kan lafatti hin ciibsine jechuudha. Jala isaa dachii tolchinee eeynee nyaata adda addaa akkasitti hojjechiifnee jirre jechuudha. Guyyaa gunan deeme maatiin tiyye qoonqoonan fidee bira kaawusan amma bira ta'anii xiqqootti fuudhanii dura kaanii duratti wanna taasisan ammaas madabee san keessaa duraa baasanii ammaas haaratti xiqqoon nama haadha warraajii bira taa'ee akkasitti shasharafuuf jira jechuudha. Karoora gabbisaa yeroo baafatu ayyaanota uummataa yeroo gabaan itti ol ka'u tilmaamuun yeroo gabbisa ji'a 3 itti fudhatu ayyaanota uummataa dursee bituun gabbisa galchuun amma ayyaana uummataa Faasigaa fi Arafaa kanarratti gurgurachuuf qophii taasisaa turuu fi karoorri isaa milkaa'ee yeroo ammaan tana gabaa birrii 200,000tti akka gurguratu ta'eera. 37 biteetiin isa harka 200,000 gurguree 150 tirfiiniin harka dhageetii yaadaa. Dibicha kun ogeessa akka fayyaatti wanni nuti godhaa turreeniif qonnaan bulaan kunis sirriitti isaa jala hordofuudhaan amma gatiin isaa qarshii 200,000 yookaan 250 toora kan baasan fakkaata. Yoo xiqqaate galiillee qarshii 150 olillee harkachuu ni danda'a jechuudha. Gaafa gabbisaaf manatti galchee irraa jalqabee qulqullina nyaataa fi teessoo akkasumas lafa irra ciisuu haalaan eeggamaa turuu fi hirmaannaa maatii cimaan kunuunsi taasifamaa fi tureera. Dibicha kan jala qulqulleessee eegee gizee isaa hin jirre nyaata kannee fi obbeessee eegee waa hundaa'u saatuu finyaan saatiif kanaas eegee qulqulleessee nyaata qopheessee kannaaf. Fincaan inni jala fincaana san akka saana qabattee jala ejjitee guyyaa hundarraa hidee
Qonnaan bulaan adda duree kun baasii waliigala dibichaa kana gabbisaaf baasee yeroo ilaallu birrii 37,000 bittaa dibichaaf kan oolche yommuu ta'u bittaa nyaata dabalataa fi tajaajila wallaansaaf akkasumas baasiiwwan nyaata naannoo fi kan birootiif walumaa gala hanga guyyaa gurgurtaa kana ga'utti birrii 13,000 akka baase dubbatama. Akka seera daldalaatti gatiin bittaa fi baasiin gabbisaaf ba'ee walitti dabalamee irraa hir'isuun bu'aa qulqulluun argamuu danda'a waan ta'eef idaamni baasii bittaa dibichaa fi baasiin gabbinaaf oole birrii 50,000 yommuu ta'u gatii gurgurtaa dibichaa birrii 200,000 irraa yeroo hir'ifamu bu'aan qulqulluun birrii 150 ta'uu tilmaamama. Yeroo ammaan tanaaf faayidaa gabbisni kun qabu hubachuun lakkoofsi dibichaa dabaluun gabbisa galchee akka fayyadamaa ta'u karoorfatee akka jiruu fi qonnaan bultoonni akka isaa hojii kana irratti bobba'uudhaan fayyadamaa akka ta'aniif hubannoo kennaafi kan jirudha. Jiboota gabbisuun faayidaa qabdi. Jiboota gabbifattee tirfii irraa harkattee kana gurgurtee kaan ni jijjiirtee tirfii irraa harkachuudhaaf akkasitti bu'aa qabdi jechuu yaada. Hubannoo nurraa fudhateen uummata biroollee hubachiisa. Lafa isaatis qulqulleessaa, ijoollee isaatiin gisee inni biran jirullee ijoollee qabsiisaa, uummanni illee irraa barachaa akkasitti qonnaan bulaan kun akka ajaa'ibatti hojjechaa jira. Ogeessa fayyaa asoon tuffanne bira dhufeeti irraa hubatee waa hundi sirriitti irraa fudhatee waan gamoo ogeessaa irraa dhufe hundi fudhatee akkasitti hojii jijjiiraa jira. Fedhii fi kaka'umsa qonnaan bulaa adda duree obbo Amiin Alii bira jiru kan adda ta'ee fi muuxannoo isaa kana babal'isuun qonnaan bultoota akka isaa baay'ee horachaa kan jiruu fi qonnaan bultoonni fakkeenya isa godhatanii akka baay'atan taasisuuf hojjechaa jirra kan jedhan bulchaa Araddaa Diinaqaa obbo Araarsoo Mahammadiin. Waa'ee gabbisa horii irratti yeroo amma duraa leenjii guyyaa 15 kennaafi turre jechuudha Araddaa irratti. Sanirraa ka'uudhaan namni moodela ta'e hedduutu jira. Qonnaan bulaan adda duree jechuudha. Gabbisa irratti warri hirmaate hedduutu jira. Isaan san keessaa immoo obbo Amiin Alii jechuudha adda durummaadhaan fakkeenya ta'ee kan keessaa ol ba'e jechuudha. Kana bicha irratti illee dhaabbanni ganaallee itti fufee jiboota tokkoo miti gara 2-3 illee itti oofee gabbisuudhaaf muuxannoo ajaa'ibaa nu agarsiisuudhaaf ganaallee qophii ni qaba qonnaan bulaan kan jedhamu. Muuxannichi fadis irratti midhaan olitti irratti hojjenne sadarkaa qonnaan bulaatti imaamataaf tarsiimoo amma qonna irratti ba'ee jiru. Akka hordofamu kana wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu keessattis alergii dabaluu keessattis bakka guddaa qaba. Carraa hojii uumuu keessattis bakka guddaa oomisha midhaan irratti kan qabu beeyladaa irratti hojjennedha. Maaliif haalli lafaas haalli qilleensaas beeyladni naannoo kanaa qabnus baay'ee filatamaadha waan ta'eef kun hedduu irratti nu milkeessa. Nus kan warra dhaabbanne bara kana beeylada furdisuu irratti muuxannoo duraan jiru wajjin irratti ni milkoofne innee hojjenne keessaa araddoota hunda isaanii irratti qonnaan bulaan 20 araddaa gosa ilan gamoo keessatti 20 akka irratti hojjetan taasisuuf wanni addatti filannee itti deemaa turre ni jira. Dandeettii raawwachiisummaa hojjetaa misoomaa cimsuu fi qonnaan bultoota adda duree moodeela ta'an baay'isuun irratti to'annaa fi hordoffiin akkasumas deeggarsi taasifamaa jiru maal fakkaata jennee gaaffii dhiyeessineef waajjira qonnaa aanaa Fadisitti abbaa adeemsa misooma beeyladaa obbo Abdii Ammee Lemoo haasaa taasisaniin. Hubannoo qonnaan bulaa wal fakkaatu akka silaa qonnaan bulaan kun hubannoo wal fakkaatee cimee deemu godhuudhaan leenjii wiirtuu leenjii qonnaan bulaa araddara ijaarame keessatti leenjii saayinsii beeyladaatiin namoota 20 filatame keessaa obbo Amiin namachi keessa leenji'aa ture keessaa tokko jechuudha. Fi akkuma fakkeenya aanaa keenyaattuu barana obbo Amiin fakkeenyummaa ta'ee fudhatee as ba'ee jira jechuudha barana. Teekinooloojii gabbisa dibootaa kana lafa qabsiisuu fi muuxannoowwan argaman babal'isuun wal qabatee waajjirri qonnaa aanichaa caasaa isaa sadarkaa waajjiraa kaasee hanga araddaatti jiru cimsuu fi hojii keessa galchuun hojjetamaa jiraachuu fi qonnaan bulaa hunda sadarkaa wal fakkaataatti fiduuf hojjetamaa jiraachuu itti gaafatamaa waajjira qonnaa aanaa Fadis kabajamoo obbo Abdii Ammee yaada kennaniin. Caalaa bal'ifnee qonnaan bulaa hunda bira gahuudhaaf akka maaddiitti gahuudhaaf kilaastara amma ijaaramee hojii walitti hiisifne kilaastara araddaa takkatti kilaastara tokko ijaaramu qofaa kilaastara tokko abbaa warraa 100 qofaa 100 kana keessatti diboota sadii qabaachuu qabu qonnaan bulaan tokko isa jennu kana irratti hojjechuudhaaf amma kan qabanneetiin deemaa jiru.
Isa kana keessatti bakka barbaanne san nuti ga'uu baannus ita barbaadamne san beelada hunda qabaachuu baatus ka'umsa waan nu ta'u dhiboota tokko lama hanga sadiitti qonnaan bulaa biratti gabbifamaa jira. Isaan san keessaa immoo fuunee qabaachuu qofa osoo hin ta'in nyaachisuu qofa osoo hin ta'in nyaachisee ji'oota sadeen jaamu kana keessa bu'a qabeessa taasisee kan qonnaan bulaan baasu godhuudha. Shanyii lama akka filachuu qabu. Ogeessii akkamitti akka hojjechuu qabu. Karoorri akkam sadarkaa caasaa waajjira irraa kaasee hanga ijaarsa ollaa qonnaan bulaatti gadi buutti karoorri qophaa'ee gadi bu'amee irratti hojjetamaa jira. Isa kanaan amma gara milkaa'inaatti dhufnee jirra. Imala milkaa'inaa jalqabame kana itti fufiinsa akka qabaatuu fi galma badhaadhinaa qabame dhugoomsuuf tumsi qaamolee sadarkaan jiranii murteessaa ta'uuf misoomni gabbisaa jalqabame babal'isuun madda diinagdee olaanaa taasisuuf kutannoon hojjetamaa jira kan jedhan bulchaa bulchiinsa aanaa Fadis Aadde Soozin Maammadii. Keessattuu kana keenyatti kan ittiin beekamnu oomishaa fi oomishtummaa keenya ol guddisuu hojii sul qabatee jiruuf jireenya qonnaan bulaa keenyaa bu'uurarraa jijjiiruu hojii sul qabatee keessattuu akka mootummaatti wanni guddaan nuti hojjechaa jirru qonnaan bulaa kan ce'isuudha. Qonnaan bulaan keenya diinagdee isaa kanii fi ol guddatu taasisuu keessatti gadu qabna kan joosan. Akkamitti qonnaan bulaan keenya jiruu isaa kanii irraa jijjiiru akkamitti goonuu qabna kan joosan keessattuu loon gabbisuu jiru qabatee jechuudha. Sangaa gabbisuu jiru qabatee Fadis kan ittiin beekamnu. Dhimmaas immoo muuxannoollee sadarkaa Oromiyaatti baay'ee dhufamee Fadis keessatti sangaa loon gabbisuu jiru qabatee kan deemee ta'uu isaati jechuudha. Akka aanaa keenyaatti loon gabbisuudhaan beekamna jechuudha. Loon gabbisuun loon keenya torbee kana keessatti loon qarshii 200 gurguramee jira jechuudha. Sangaa qonnaan bulaan keenya manatti galchee nyaachisee obaasee mana fiigee keessa galchee jechuudha. Qarshii 200 magaalaatti geessee gurguree qarshii bu'aa 250 karraa harkate ta'uu isaati jechuudha. Kun immoo kan dhufe qonnaan bulaa keenya cinaatti keessatti hojjetaa misoomaa aanaa keenyaa deeggarsa cimaa taasisuu keessatti jechuudha. Hojirri qonnaa aanaa keenyaa deeggarsa cimaa taasisuu keessatti cinaa dhaabbachuu keessatti loon kun akkamitti yoo inni fi qabne gabbachuu danda'a. Akkamitti immas immoo hojiin eksteeshinii kun babal'achuu kamii danda'a kan jedhusan. Qonnaan bulaan kun kan duraan beekamu nagee barkuulee ardoota muraasa. Amma immoo garuu ardaa hunda keessatti akkamitti babal'ifnee qonnaan bulaan keenya jiruuf jireenya isaa jijjiiruu keessatti akkamitti waliin geenya kan jedhusan hojii bal'aan qindaa'ee hojjetamaa kan jiru ta'uu isaa jechuudha. Dhimma loon gabbisuu irratti namni mana keessaa loon 4 fi 3 qabna jiru jechuudha. Qonnaan bulaan keenya qonnaan bulaan dureedha. Jiddu galeessa irratti qaleeyyii bakka sadiitti dabaasnee jirra. Bakka sadeen san keessa qonnaan bulaan adda dureedha. Loon 4 akka ni gabbisu. Loon 4 amma qonnaan bulaan duree ta'ee kan hin qabne kan gabbisaan jirra kan gabaaf dheessaan jirra jiru jechuudha. Qonnaan bulaan waan qabne akkamitti loon tokko kamii gabbisuu kamii qaba kan jedhusan tarsiimoo kana qabannee deemaa jirra jechuudha. Kanaaf akka aanaa keenyatti dhugaa dubbachuudhaaf dhimmi loon gabbisuu kun hararsangaa kan jaamusan. Inni hararsangaa kan jaamusan tokko aanaa keenyarraa ol feemaa gurguramaa kan jiru ta'uu jechuudha. Kanaaf isa kana ammas immoo babal'isuu keessatti iddoo hunda waliin ga'uu keessatti hojii bal'aa hojjennee jirra waan ta'eef inni kunis akka aanaa keenyatti gaafanii fi magaalaa isniinaa fi gaafa qamisaa magaalaa irratti loon gurguddaa loon takkaa deemuu hin dandeenye loon karaa marsaa meeqa taa'aa dhufu finneeti qonnaan bulaa keenya qarshii gurguree jireenya isaa illee irraa jijjiiree qarshii ammas gurguree san kallattumaan karaa irraatiin kan hojjisoo hin ta'in loon xixiqqaa bitee ammas immoo galchee kallattuma san yeroo muraasa hawwata ammas immoo magaalaa dheessee gabbisee gurguree jiruu isaa illee irraa jijjiiraa akka jiruu fi kana keessatti ammas immoo deeggarsi waajjirri qonnaa abbummaadhaan qabatee godhaafii jiru misoomaadhaan cidhatti godhaafii kan jiru san baay'ee jajjabaachuu qabaa fi waan ammallee uummata keenya irraa jiru jijjiirru hojii bal'aa hojjennee akka aanaa keenyatti illee beekamtii uummata keenyaa akkasumatti ammas immoo aanaa keenya akkasitti argannu san hojii bal'aa gochaa kan jiru ta'uu isaa jechuudha.